laafoo yoo ta'e kafiilluu dhufee kaleessa uummata akka godhuuf hin dandeenye. Harka bilbilaan haasa'uu hin dandeenye isinii galee. Kanumarra immoo nam tokkochi osoo isin Oromoon hundi kunillee walitti qabamtanii dhuftanii waa godhuuf hin dandeessan. Harka seeraa jiran jarri lachuu. Innaa ijoolleen lachuu hin bayanii wanni isin ajandaa godhattanii asirra olii gad deemtanii jiru. Gaafa gara laafoolleen bahe achitti isa ajandaa gootanii wajjin haasa'uu dandeessan malee amma akkas goonaa akkas kaan ol galchitanii kun akkana jedha kun dharaasaa kun dhugaa haasa'umaa bu'aa isin hin qabu. Keessaa wal dubbisaa waan godhuuf hin dandeessan godhaafi. Garuu ijoolleen lammeen ni bayanii guyyaa eeggatan. Maaliif carraa mahkama haasa'aniin arganne waan ta'eef argatan taanaan hin bayan. Laafoo jarri lamaan gara jirti wal argitee jirti amma. Sa'aatii kanatti yaani kaleessa wal arganii jiranii waliin haasa'anii iyyaana waliin jedhanii jiranii carraa viidiyoo haasa'an abbaa wannaa wajjin hin arganne waan ta'eef hin bayan gawaamatti. Wanni ajandaa godhatanii nammoo asitti haasa'an. La wanni tokko dhageeffadhu waa tokko dhageeffadhu weeni maali beekta? Waan kana laal nuti yeroo awwalallee namallee raggatuun dhufne namallee turii dhufee fakkeenya asirraa namni quba qabu. Galchaa suudii dubbii kana. Baale bakka buutee arsii arrabsite. Arsii bakka buutee yoo baaleen arrabsite. Akkas jedheemi gurbaan sun siin jedhan. Usmiyyaa ataatu falmata ataatu abdiyyaa ataatu. Dhugaa rabbi. Noo akkasitti ilaalina. Dubbii xumura isaa eeggadha. Ajandaallee godhachuu feetu ankalee dhagaye waan kana mana Nuuraddiin nama 200 irratti hin dubbanne afaan keessa saabadee jedhis. Kanumaafuu dubbii tana xumura laala. Keessatti ijoolleen waa beeytan. Nuti keessa quba nu qabaaranillee ijoollee sikkooman dookan. Numa namni gandummaa faarsu. Numa namni nama arrabsu. Numa namni beekaa kennallee hayyuu kennallee xiqqeessu. Dhugaa isin hin jedhu. Uf laallataa dubbadhaa dhimma akkanaa kanarratti. Akkasii xumuraadheera Usmii eegala toomii ol nagalchuu keetiif hedduu taa'ee isin dhageeffate. Garee akkuma isin taazzabe namni isin taazzabu baay'eedha. Miira keessaa ba'a dubbii xumura laala. Xumura haa eeggannu meenu martinuu. Gaafuma sani xumura gaafa eegganne arsitti baalee lole moo baaleetu arsii lole. Jarri lamaan gaafa walitti dhaqanii wal lolanii arsii baalee himanii wal lolanii ummanni kun obboleeyyan boru araaramanii sooshaal miidiyaarra gara laafoon naa dubbate yookaan mucaan naa dubbate dhanii dhufanii isin hin araarfatan jechuudha. Uf laalaa dubbadha dubbii xumura eeggadhaa isin jechuu barbaadetti galatooma. Adda baafachuun baay'ee gaariidha. Nama sadii hin maalee minaamini jedhan kana. Firiin amma isaan wal lole kun ijoolleen takka safara isaan galtu ijoolleen baale kophaa gala inni ijoollee marsee bira gala inni asiin galu safara nu gallu hin jiru fagoodha beektaa. Mucaan achi namni inni waliin galu mucaa tokkocha bicha namni inni waliin galu takka hin jiru achi ijoolleen maan takka hin jirtu ijoolleen maan isaa wajjin deemtee gara laafoo nam sadii minaamini godhan. Firiin ammallee ammoo amala isaatiitti jechuudha nama waliin waggaa meeqa jiraataa jiru as keessatti sittiin himu gabbaa fedhe yoo wal lole gabbahee deema malee sittiin himu. Eenyumattuu himu. Kana bichaa miti isinii galee namni isaa wajjin gurmaa'ee gara laafoo mucaa tokkocha kana tumuu miti eenyumayyuu guruppiidha waan akkasiin qabnu amala keenya irratti. Akkuma ammallee Usmiyyeen jedhe kana ijoolleen wal keessa galla fakkeenyaaf namni ijoolleen Arsii ijoolleen Baalee ijoolleen maan kam waliin galla. Yoo namni Arsii tokko badeedhaa dhufee kaanaan wal lolu ta'e namni Arsii kana waliin galu kun guutuun namni na wajjin lolu isu. Si galee waan akkasiin qabnu nuti. Arsii Baalee minaamin jennee takkaa wal loleen beeknu. Namni martoo akkuma waliin galutti yoo nam tokko sitti dhufe gibbii kee walumaan nama sana ofirraa deebiftu. Sinii galee waan akkasiiti na dubbii waan gandaati illee miti kun waan xiqqoodha nama dhuunfaa wal lole. Waan namni dhuunfaa wal lole asirra fidanii asirratti namni wal arrabsuun hiikan qabu. Arrabni namni wal arrabsuu miti illee yoo wal barbaade namni ammoo lafarra walitti dhufuudha malee asirratti arrabni afaan bantee nama hin beeyne anama fakkeenyaaf nama hin beeyne. Nama takkaa ija isaa argee hin beekne biyya isaa hin beekne waan akkam akka inni ta'e hin beekne asirratti arrabsuun hiikanaan qabu. Bataamiin nama dabbaraa waan akkasii asirratti gandaanillee dubbii dhuunfaa wal lole ganda waliif fiduun sirrii miti kanaafiyyuu galatooma Usmiyyee galatoome onna galchuu keetiif thank you brother. Usmiyyeetillee galatoomi nu galchuu keetiifi wanta akkanaa gaarii dhabeetta irraa dubbachuu waa baay'ee namaa tola. Mahaala tokko ilmaan abbaa tokkooti jecha harree walii ta'u turkaa walirraa ndaattu afaan banaa keessan afaan keessan ol dachaafadha. Isaan boru walitti araaramuu danda'an. Dhiirri lamman dhimma wal lolanii isaantu beeka malee namni beeku hin jiru. Gamta kana ta'eef inni Arsiitis Baalee arrabsu inni Baaleetis Arsii arrabsu kun zarraa fi miidiyaa gubbaa dhiisa. Dhiisaa kun isin hin baasu.
Saaru ka darbaa jiranii warra amma warra baalan keessatti nu hajjeesan nyaata bar. kabajaa isaaniitu wallaahi lajin kabajaa jiran irraa Ila mee amma namni arsii fi baale walitti naqaa jiru inni kun arsii fakkaate inni kun baale fakkaate dhiira baale arrabsaa jira inni baaletis dhiira arsii arrabsaa jira maal jettaan bakka tanatti mee maal jettaan bakka tanatti haqqarra dubbaddaa haqqarratti du'a. in beeynami kanan nu gubeemi wannummaan wanni jettu eegee ofii jala qabattee hin cal'iftu sirratti dhaadde dhiira baale. Isalleen qabaa garuu gufan qabuun. Dabreenti nageeffadha hin kolfina kolfin faayidaa qabu godhame kun fakkeenya nama keessanii obboleessa keessanii ni gara obboleessa obbolummaa maal isa malee jira haadhatee dullatti san akkana ka jedhu haadha gurbaa arrabseennaan gurbaan biratti qabatee haati namaa kabajabte isumaayyuu ka dhiiga haadha ofiituu baase baga itti cabsatu morma isaa isarraa muree si haadhi. Ati amma gammachuu dhuftere Haliima. Haliimanga gammachuun nuti ana dabaleeti nama du'erratti gammadu miti ani la akkanan jedhin ka amma sunillee kadhaame namni waluma lolaa garuu namni haadha walirratti miidiyaa kanarratti namni waliin arrabsine hin jiru amma takkas hin jedhin sirraan bareedu obboleettiiti. Isaa adda guddaadha inni har'a nama jechuun nama isa ajiifannu isaarratti isaa fayyisisu yoo dandeette gorsuu dandeessa malee akkas hin jedhin amma faadha Sakitani beekna nuti illee. Hawwi koyme. Halima namni badha geeffadhu namni duru wala rabsa garuu namni wala rabsee haq arabe wala rabsa hin jiru namni arabe beekan jiru wala tan hin jiru namni akkasii nama rabsa hin jiru garaa fuudhan garuu nama rabsa jechuu seegalee garuu yoo dhiirummaa fitta amanteeti hin jette fakkeenya mufti yoo wallola jechuudha dhiirummaa kee adda keessatti aara malee nama tokkichatti aara geeffadhu. Waalaikum salaam. Mufti akkam nagaa. Nagaa fayyaa. Muyiti qabadhu dura muyiti qabad booda haasofta tara carraa walii kennaa haasaya nagaa qaba galata rabbi. Ani wallaahi garaan callaanin hin dhukkubne nama gargaafuun itti dhahamee bicha. Kiyyaan warra isa keessaa kun. Nama dhufe akkuma argite amma dubartii arrabsitu kan argite akkanuma dhufe jechuun sooshaal miidiyaadha yeroo ammaa kana wal arrabsuun akka moodiitti qabatama. Namni wal arrabsuun barbaachisu kanaaf ammoo jarri wal dhabde eega wal dhabde akkamii wal dhabde ifa baasuun dirqama ta'e garuu kutaa kana kutaa sani jedhaniitiin namoota kutaan adda qooduun sirrii miti hin barbaachisullee. Namni fakkeenyaaf haadha walii arrabse ijoolleen sun walitti dhiyoo jirti. Namni walirraa fagoo jiru waan takka godhuu hin danda'u jedhee jallisa. Walitti dhiyoo jirti eega wal dhabde immoo kallattiidhaan deemee bira dhaqee wal dhahanii wal tumanii nama lamaanuu sadii nu haa tumtu. Namuma santu itti gaafatama malee waa'ee kutaa kanaatu akkas godhee kana akkana godhee aboo rabbi sodaadha waan akkanaa keessa ba'a. Hin barbaachisu. Homa takka illee gootan homa takka illee fiddan namuma wajjibisiiftan malee. Kanaafuu waan akkanaa kana hin badina jechuu barbaadeeti muftii dhiifamu. Kan keessa illee beeku akkuma dhaga'eetti maal na seessa. Haa ta'e abbaa cabsaa mi'a abbaa cabsaa quba qaba jette mee waan quba qabdu irraa nu himi. Sagaleen keessanii dhaga'ama. Maal jettanii? Waa'ee gara laafootii fi ijoollee wal loltee irraa dubbachaa jirtan. Ijoolleen wal lolu wal lolte dhugama. Ebalu balleessee ebalu tolchee hin jennu. Haqa bichaa dubbanna dhugaa rabbi nu haa dubbachiisu. Dhugaan jirtu. Gara laafoo fi mucichi wal lolte. Wal lolte. Erga wal lolte irraa gara laafoo mana waliin ciifna. Mana jirra. Ka'ee numa biraa ba'e. Hin dubbanne wata kan dubbateen jiru wata kan qabannee ka'ee ba'e. Sagaleen natti deebi'aara baay'ee maal akka ta'e hin beeku ba'ee deebi'aa qo'e. Baay'ee deebii baay'ee deebii. Hin dhaga'ama baay'ee deebii yoo sitti deebii. Artiin tiyyan dhageenye jedhan. Ka gara laafoon tumamaa olee har'a nageenye mana hidhaa jira bar. Annaa kanaafuu jennaan jechuudha. Laafoo tumtanii amma irra tartanii jechuu gooticha baddaa Dubai deemtanii tumtan jechuu. Wallaahi maal jechuudha kun? Maaliif wal tumtan? Maaliif nama rukutuun barbaachise?
gabbayee gara laafaa waa jechuu hin qabu ture. Yooma hoo inni arrabse yooma inni immoo waayyuu godhee jechuudha. Oromoon sirna qaba, safuu qaba. Akkasuma hayyuu qaba. Hayyuutti gabbayanii himatanii namni kun gaafa yookaan